ammoo yoo hamtuun takka haruuf taate nasruu malee namni tokko hin jiru. Amma gaa yoo wanni hamaan kan namni jedhu taates akka quba qabaattanii fi ani gaa nasruudhaan ji'a nasruu kanas hin beeku. Bilbilli namni bilbila natti bilbile kuni ani maqaan kiyya nasruudha. Abbaan mana keetii waggaa 8 dura warra dallaala karaa taaribaa nama gurguratutti na gurgureeni maallaqa meeqanarraa buusanii har'a immoo garuu rabbiin akka fidee waliin na fideetiin barbaada meeqan qabee yoo inni maallaqa kiyya naa deebisee yookaan manni waa qabeenya kiyya kaniin sababa isatti dhabeessan yoo naa buuftanii baa yookaan gadi lakkisu minaa jee waan kana kana dubbate namni isa kana beektan rakkoo tanas adda baafadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya warri amantaa biraatis ashama harka fuunee akkamiin nagaa keessanii jireenya keessan biraadha. Dhimmi nan dhufee dhimma hatattamaatiif hin gara keessan dhufee dhimma ajaa'ibaa rakkoo ajaa'ibaatiin nu qunnameen akkasitti gara keessan kana dhufee anis sooshaal miidiyaa kanaafillee haaraa takka sooshaal miidiyaa irratti ol ba'een beeku fuula miidiyaa irratti takka ol ba'ee dubbadhee hin beeku. Hara garuu rakkoon karaa miidiyaa fiddeetu rakkoo ajaa'ibaati. Rakkoon tun maali yoo jettanis rakkoon har'a sooshaal miidiyaa irratti ol nabaaftee gama keessan na fiddeetun waa'ee abbaa mana kiyyaati. Guyyaa 3 guyyaarraan ta'a. Hojiif manarraa deemee guyyaa dura guyyaa 3 kana keessatti gawaa'in an keessa ture anumaaf rabbi tokkochaa beekaa guyyaa 2 sana fuula isaa hin dhageen gaa barbaade isaatii wajjiinis gaa gugoo maaltu mudatee yaada jawwaanii beeytanii isinis immoo efan guyyaa 2 kanaas sagalee isaa waan takka hin dhageen barbaade isaatii fi kana jidduutti gaanis waan keessa oolee hin beeku garuu har'aan tan akka tasaa karaan deemu wallaalee har'a guyyaa 3 hojii deemuu isaa malee kan inni kuteen garre bilbilli isaatis cufaadha. Bilbila irratti hin dawwala gaafa hin jedhu bilbila isaa argachuu hin danda'u bilbilli isaa cufaadha. Bilbilli haaraan tokko galgala kanaa dawwalee ture. Bilbilli kun gisee naa dawwalee waan ajaa'ibaa natti hime waan dhaga'uufillee itti yaadin natti himee maal naan jeeseeti namni kun namni bilbila natti bilbile kuni ani maqaan kiyya nasruudha. Abbaan mana keetii waggaa 8 dura yookaan 7 dura karaa taaribaa kana na fidee akka malee na godhee sababa isatti hojii nan qabuu fi manneen nan qabu hunda na gurgursiisanii qabeenya meeqaatan fudhadhee warra dallaala karaa taaribaa nama gurguratutti na gurguree faraqasanii maallaqa meeqanarraa buusanii waggaa 8 dura sababa isattiin rakkootan hunda keessa gahee gaafa san rabbiin lubbuu kiyya na baase. Har'a immoo garuu rabbiin akka fidee waliin na fideetiin barbaada meeqan qabee yoo inni maallaqa kiyya naa deebisee yookaan manni waa qabeenya kiyya kaniin sababa isatti dhabeessan yoo naa buuftanii baa yookaan gadi lakkisu minaa jee waan kana kana dubbate ana immoo garuu inni kun abbaan mana kiyyaa kun taariballee dalagalee takka namarraa illee hin dhageenye rukaaba oofeetii akkasisa kana godhes hin beeku maata akka ittiin irraa hubannoo takka qubaan qabu ana immoo isa dhabuu malee waan akka inni itti dhabame sanis waan irraa hubadhees hin qabu. Maali eessa kutee barbaadu kiyya malee ani immoo waanuma takkaa'uu quban qabu nama tokkoon walitti aara qabattis hin beeku nagaan jiraannatti hin quba qaba. Garuu amma gisee inni akkas naan jedhu ajaa'iba natti taatee dubbiin akkumatti waan haaraa takkanaa taatee na rifachiifte maali inni kun gaaduba waan takkaa irratti hin dhageenye har'a inni kun eessaa fidee akkas naan jaa jeetiin gubbaan maqaan kiyya nasruudha akkanaa naan jee natti haasee rifadhee yaa rabbi maaliin godha jee akkasitti gara keessan kana dhufee hangaaf sooshaal miidiyaa kanaafillee haaraa Oromoo kiyya amma gaa yoo wanni hamaan kan namni jedhu taates akka quba qabaattanii fi ammoo gaa bilbila xiqqaa harkaa qabaa guddaanis waan mana kana keessa jiru kun bira jiraasi bilbila xiqqaa fudhatee deemee xiqquma sanuu garuu cufaa jira isaan harka jiranitti fakkaate ani gaa nasruudhaan ji'a nasruu kanas hin beeku garuu tarii namni isa beekus jiraachuu danda'a. Warreen isa beektanis gaa dhimma kanatti dhiyaattanii rakkoo kana bakka irraa haates akka haga dandeessaniin furmaata isiidhaa gaa yoo danda'ame namni isa kana beektan rakkoo tanas adda baafadhaa itti dhiyaadhaa furmaata isii ilaaladhaa jechuun barbaada. Akkasuma gamanumaanuu ammoo yoo hamtuun takka haruuf taate nasruu malee namni tokkichi hin jiru. Aniin tunis gaara waliin karaa sooshaal miidiyaa kana dhufeef warreen nasruu san beektanis yoo jiraattan akka itti dubbattanii dhimma kana furmaata gootanii isinirra kabajaan isin gaafadha. Akkasitti illee barreessuu kan dandeessanis kan bilbiluu fi dandeessanis haroo dandeessan yoo qaamaan itti dhiyaattanis namni isa beekan nasruu ta'uu malee nasruu akkanaatis hin beekne yoo warri kan beektan taatan gaa warri dhimma kana
itti dhiyaatanii nama kana ni beekna jettanii abdii irraa qabdan nama kana beektan jiraattan akka itti siixanii waan kan adda baafattanii isin gaafadha. Asumaanuu gaa Oromoo tiyya isin wanni isin jechuu barbaadu viidiyoo biraatillee waan irra geegaa dhufee kan isin beeksisuun ta'anii tuni inshaallah viidiyoo kana akka immoo biraan naa geessan isin irraa barbaada. Viidiyoo tana sheer godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa sagalee naa ta'an isin jaa inshaallah. Assalaamu alaikum.